Har'aam iji addunyaam kanneen Iraanii gubattiim mootummaan mollaanii kufaam Tiraamp ammoo akkuma Venezuelaam asitti ni injifataam jechuun hawwiin eegaa turan wanta ijaan argan amanuu dadhabanii jiru. Magaalaan Iraan ishee guyyoota darban aarii mormiitiin uwwifamtee turte. Har'a garuu dambalii uummataam kan dhuma hin qabneen kan akka galaanaatti daandiiwwan azaadiin iskweer irra dhangaleen liqeeffamtee jirti. Kun hiriiraam idilee miti. Kun dambalii deeggarsaa sirnaadhaam. Irriim alaan maanguddoo fi daa'imman harka wal qabachuun suuraam Ayatullah Ali Khamenei Qaasim Suleymaanii wal qabuun sagalee tokkoon duutii Ameerikaaf duutii Israa'eliif nutiin jilbeeffannuum jechuun yeroo lallaban sagaleen isaanii masaraa Waashingtan raasee jira. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatullah Ali Khamenei jajjabinaaf hafuura injifannootiin uummata Iraan gooticha jechuun faarsiin. Gama kaaniin osoo Ameerikaa fi biyyoota lixaam dhaan kophaa ishee jirtiim jechuun akeekaniim Iraaq irraa sagaleen akeekkachiisaam Iraan yoo tuqamteem nutis tarkaanfii ulfaataa fudhannaa jedhuun dhagaamee jiraam. Kun sagaleem Kataib Hizbullaatiin iccitii guddaam as keessa jiruum bal'inaan qabannee jirraam. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaam lammiilee isaam akeekkachiisee jiraam. Lafaam Iraan keessaa baam karaa qilleensaa yoo dadhabdan karaa lafoom Turkii fi Armeeniyaatiin baqadhaam jechuun labsiim. Ameerikaan maaliif labsii kana kenniteem iccitii isaam ni ilaallaam. Elon Musk namicha dureessaam addunyaa kanaam kan teeknooloojii kiyyaan biyya kamiyyuu jilbeeffachiisuu nan danda'a jedhee dhaadatuum har'a gootonni Iraan teeknooloojii isaam qilleensa irratti fashaleessaniim salphina guddaam uffisanii jiru. Iraan akkamittiin teeknooloojiin Starlink qoratteem bal'ina isaa qabannee jirraam. Magaalaan Ilaat jedhamtuun ishee yeroo tokko hiddaa dinagdee Israa'el turteem har'aam onteem callisaan akka mana gaddaam taatee jirti. Buufanni doonii ishee inni yeroo hundumaa konkolaattota kumaatamaan simatuun har'a immoo qullaasaa fi hojjettoonni hojii dhabuun mootummaan Israa'el immoo abdii kutateem harka kennuuf dirqamee jira. Kasaaraam dinagdee ishee mudateen Israa'el buufata doonii Ilaat itti fufsiisuun dadhabdeetti jedhaam gabaasni Yoodiyoo Taraanoot. Garuu Akkamitti gareenuusiim buufata galaanaa kanaa onsan iccitii isaa fi seenaam ijibbaachisaa huusiim kan hidda dinagdee Israa'el cufuu dabalateem baasa bal'aam qindeeffannee jirraam. Turtiin keessan hagaa xumuraatti nu faana toom qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan firraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdhaam. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraam qophii keenyaatiin turtii gaarii. Har'aam iji addunyaam kanneen Iraanii gubattiim mootummaan mollaanii kufaam Tiraamp ammoo akkuma Venezuelaam asittis ni injifataam jechuun hawwiin eegaa turan wanta ijaan argan amanuu dadhabanii jiru. Magaalaan Iraan isheen guyyoota darban har'a mormiitiin uwwifamtee turteem har'a garuu dambalii uummataam kan dhuma hin qabneen kan akka galaanaatti daandiiwwan azaadii iskweer irra dhangaleen liqeeffamtee jirti. Kun hiriiraam idilee miti. Kun dambalii deeggarsaa sirnaadhaam. Irreem alaan maanguddoo fi daa'imman harka wal qabachuun suuraam Ayatullah Ali Khamenei fi Qaasim Suleymaanii ol qabaniim sagalee tokkoon duutii Ameerikaaf duutii Israa'eliif nutiin jilbeeffannu jechuun yeroo lallaban sagaleen isaanii masaraa Waashingtan raasee jiraam. Iccitiin cichoomina kanaam eessa jiraam? Maaliif uummanni rakkoo dinagdee hamaa keessa jiruum? Maallaqni jalaa kufeem kan boba'aan jalaa qaaleem har'a mootummaa isaa cina hiriiraam. Deebiin isaam seenaa dhiigaam waggoota 47 duraam keessa jiraam. Uummanni kun uummata laayyoo mitiim. Uummata bara 1980 keessaam yeroo Saaddaam Huseen addunyaa qabatee dhufuum yeroo xiyyaaronni diinaa magaalota isaanii guban harka duwwaam taankii dura dhaabbateedhaam. Isaan har'a beela'uu danda'uum boba'aan jalaa qaala'uu danda'am garuu yeroo diinni alaam keessattuu Ameerikaa fi Israa'el dhufaniim biyya keessan nan diigaam mootummaa keessan nan jijjiira jedhan rakkoo keessoo isaanii dagataniim akka sibiilaa tokko ta'uum.
kun aadaa warra Faarsiin kan wareegamaam akka injifannootti ilaalan sanaatiin ergaan uummanni miiliyoonaan beekuun dabarsee fadhaam. Kun ergaa kallattiin gara Doonaald Tiraamp FM Beniyaamin Netanyahuutti darbedhaam. Tiraamp namicha maaduroo butuun machaa'isuun har'a humna dhugaam argee jiraam. Venezuelaan pirezidaantii qofa turteem. Iraan garuu uummata qabdiim. Uummanni kun Tiraamp mootummaa keenya butuuf yaaliin duubaam hoogganaa keenyaam uummata miiliyoona 85tu jiraam. Uummata kana hunda ajjeestee fixuu hin dandeessu jechuun akeekkachiisanii jiru. Ogeeyyiin waraanaa Israa'el illee taateen kun herrega isaanii jalaa balleessee jiraam jedhu. Isaan mormiin kun mootummaa kuffisaam jedhanii eegan. Garuu mormiin gara tokkummaa biyyaalessaatti jijjiirame. Seenaa keessatti yeroo biyyi tokko diina alaan weeraramtu uummanni wal dhabdee keessoo dhiisee tokko ta'uun waanumaam uumamaati. Har'a Iraan keessatti kan mul'ate kanumaam. Dubbeemaan eegduu warraaqsa Iraan waltajjiirra ba'uun uummata kanaam yeroo argu memmaan qabachuu dadhabeem. Diinni keenyaam isin qoqqooduuf yaaleem. Garuu isin har'aam diina keessan beektanii jirtu. Humni keenya misaayila qofa miti. Humni keenyaam isinumaam jedhee jiraam. Hiriirriin kaleessa gaggeeffame kun hiriiraam murtii uummataam haaraadhaam. Addunyaan Iraan dhumatteetti jettee yeroo gabaastu Iraan garuu ammayyuu nan jiraadhaam jechuun deebisti. Tiraamp humna qilleensaa fayyadamuu danda'a. Garuu humna uummataa kana cabsuun waraana waggaa 20 ol fudhatu ta'uu isaa har'aam hubatee jira. Teheraan hin kufneem. Inumaayyuu har'a dammaqteem. Uummanni sun daandii irratti dhangala'eem. Miti ijoolleem Ashuraatiim harka hin kenninu jechuun yeroo iyyuu sagaleen sun galaana ce'eem Tel Aviivii fi Waashingten irraasee jira. Injifannoo waraanaa miti. Injifannoom eenyummaafim birmadummaati. Teheraan har'a seenaa haaraa galmeessiteen addabaabaayii inqilaab jedhamuun beekamu sun dambalii uummataatiin liqeeffamee ooleem. Addunyaan Iraanii dadhabdiim ni jilbeeffattiim jechuun eegaa turtus har'a deebii rifachiisaa argattee jirti. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei jajjabinaafim hafuura injifannootiin uummata Iraan gooticha jechuun faarseem. Har'a hojii guddaam hojjettaniitu yaa seena qabeessas galmeessitaniitu jechuun shira diinii xaxaa tureem hundaam dambalii uummataatiin fashalaa'uusaam mirkaneesseem. Khamenei meeqaatamaam isaaniitu shira xaxeem nu dadhabsiisuuf yaaleem. Garuu isaanii dogoggoran. Uummanni Iraan uummata lagaaf jilbeenfatu miti jechuun ergaa cimaam dabarsee jira. Teheraan har'aam tokkummaa uummata isheetiin shira diinotaa caccabsuun injifannoo hafuuraa fi siyaasaa goonfattee jirti. Tiraampis ta'ee bitamtoonni isaam Iraaniin jilbeenfachiisuun abjuu ta'uusaam har'aam hubatanii jiru. Sagaleen waraanaa abbaa giddu galeessaa keessatti dhagahamaa jiru amma sadarkaa sodaachisaa fi murteessaa irra ga'ee jira. Qilleensi naannichaa muddamaan kan guutame yoo ta'u duumessi gurraachi Teheraan irra marsaa jiru sun obboleewwan ishee warra aarsaa kaffaluuf qophaa'aniin saaqamaa jira. Osoo Ameerikaa fi humni lixaa Iraan kophaa ishee jirti jedhanii yaadaa jiranii Iraaq irraa sagaleen akeekkachiisaa dhagahame. Kun sagalee kataayib Hizbollaati. Iccitiin guddaan as keessa jiru Iraan biyya qofa osoo hin taane lafee dugdaam warraaqsaa Islaamaa ta'uu isheeti. Hoogganaan kataayib Hizbollah Abu Hussein Al-Hamidaawi ergaa lafee diinaa cabsu tokko dabarsee jira. Iraan jechuun jabinaafim handhuura keenyaam ishee tuquun ibidda hin dhaamne qabsiisuudha. Kun ergaa qofa miti. Kun waadaa dhiigaati. Iccitiin as keessatti caqafamee jiru Iraan humna bakka bootaa osoo hin taane michoota amanamoo lubbuu kennaniif kan qabdu yoo ta'u yoo dennam Iraaniin tuqeem Iraaqis Lebaanosis Yemenis akka kaan mirkanaa'ee jira. Gama biraatiin waajjira mootummaa Ameerikaa White House sodaa guddaa keessa seenuu isaa ragaan ba'eem ni akeekam. Pireezidaantiin Tiraamp ibsaam of tuulummaa fakkaatuun kennus iccitiin duuba jiru garuu balaa guddaa qaba. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa halkaniin lammiilee isaa akeekkachiisee lafaam Iraan keessaa ba'am karaa qilleensaa yoo dadhabdan karaa lafoom Turkii fi Armeeniyaatiin baqadhaa jechuun labsee. Maaliif karaa lafoo filatee sababiin isaa ifadha. Samiin Iraan sibiilaan cufamee kan jiru yoo ta'u xiyyaarri diinaaf imaltoota kamiyyuu yoo seenee balaaf saaxilama. Kun kan agarsiisu Ameerikaan tarkaanfii waraanaa fudhachuuf qophaa'uu ishee qofa osoo hin taane deebiin Iraan kennitu hubaa fi suukkanneessaa ta'uusaa waan sodaataniif. Iccitii kana duuba kan jiru
Tiraamp doolaraaf taarifa 25 fayyadamee Iraan jilbeenfachiisuuf yaalus humna lafarraa fi tokkummaa Iraanotaa cabsuu akka hin dandeenye hubachuu isaatiin. Yeroo Iraan keessatti hiriirri deeggarsaa mootummaa dabaabaayim inqilaab raasaa oolee sanatti Washington keessatti ammoo mariin dhiphinaa fi sodaatamaa ta'e tokko gaggeeffamaa ture. Iccitiin gabaasaa basaasaa Axios saaxilee akka agarsiisutti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoo waraanaa banuuf biyya weeraruu jedhu minjaalarra kaa'ee gorsitoota isaa waliin yaada dhiphinaa keessaa seenee jira. Gamaddoonni White House keessaa ba'an jedhanitti Tiraamp mootummaa Iraan rukutuuf fedhii qaba, garuu murtoo xumuraarra ga'uu dadhabe. Sababiin isaa ifadha. Iraan biyyaam akka laayyootti rukutamtuu akka hin taane waan beekuuf. Yaadhaam Tiraamp fedhii nageenyaa isaa waliin walitti dhufuun maal haa goonu jechuun marii iccitii gaggeessaa jira. Qabneen siyaasaa kun asirratti dhaabbanne. Iccitiin biraan ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin bilbilaan gara ergamaa Ameerikaa Steve Witkofitti bilbiluun ergaa dabarsee jira. Ameerikaan kun tooftaa yeroo bitachuuti jettiin, garuu dhugaan lafarra jiru daandiin ishee waraanaan dura carraa xumuraa kennuuf isheetiin. Iraan ni kadhattiin osoo hin taane karaa nagaa yoo diddan nuti qophiidha jechuun akeekkachiisaa dabarsitee jirti. Addunyaan yeroo hedduu Iraaniin akka biyya waraana lafarraa qofa dandeessutti ilaalti. Garuu har'aatti Iraan keessaa oduun ba'e tokko sammuu saayintistoota lixaa hadoochee jira. Elon Musk namicha dureessa addunyaa kanaa teeknooloojii kiyyaan biyya kamiyyuu jilbeeffachiisuu nan danda'a jedhee dhaadatu sana dhagootonni Iraan teeknooloojii isaa qilleensarratti fashaleessanii salphina guddaa uffisanii jiru. Iccitiin guddaan yeroo dheeraaf dhokatee ture har'a saaxilamee jira. Iraan humna waraanaa elektirooniksii kan addunyaan hin tilmaamne qabdi. Elon Musk pireezidaantii Tiraamp waliin ta'uun saatalaayitoota Starlink 1000 lakkaa'aman samii Iraan irraa qubachiisee biyyattii intarneetiidhaan weeraruuf uummata mootummaa irratti kakaasuuf akkasumas basaasota isaaniif odeeffannoo kennuuf yaalii guddaa godhee ture. Meeshaan kiyyaa qaama kamiyyuu jalaa ni miliqaa ni seenas jedhee dhaadachaa ture. Garuu wanti inni hin beekne tokko jira. Iraan biyya sammuu qaraa qabdudha. Injineeronni eegdota warraaqsa Iraan mala saayinaal jaamingii yookaan harkisa dambalii kan sadarkaa isaa baay'ee ol aanaa ta'e fayyadamuun saatalaayitoota Musk akka waan ija jaameetti hojiin ala taasisanii jiru. Iccitii teeknooloojii kanaa yeroo ilaallu Iraan hubannoo dijitaalaa ijaarrattee jirti. Meeshaan Starlink qaaliin doolaara 1000 bitamee basaasotaaf raabsame sun har'a sibiila gatii hin qabne ta'ee hafee jira. Iraan qilleensa ishee keessatti isteem lafa ishee irratti hayyama isheetiin alaa ittisallee akka hin balalineem dina barsiiftee jirti. Muskii fi Tiraamp maallaqa biiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasanii Iraaniin waldaan irratti cabsuuf yaalanis injifannoon kan Iraan ta'ee jira. Kan agarsiisuun Iraan biyya waraanaa qawwee qofa osoo hin taane biyya saayinsii fi teeknooloojiin Ameerikaa caaluu dandeessu ta'uu isheeti. Tiraamp Starlink akka furmaataatti eegaa ture. Yeroo har'a Starlink sun harka ogeeyyii Iraanitti baqee jira. Amma wanti ifatee Iraan humna lagaatiin raafamne shiraa saayibarii diinaatiin hin kufne inumaayyuu teeknooloojii diinaa qilleensa irratti butuudhaan of tuulummaa Elon Musk cabsitee bajaafam ulfinaa biyyattii eegsisuun seenaa haaraa galmeessitee jirti. Magaalaan Ilaat jedhamtu ishee yeroo tokko hiddaa dinagdee Israa'el turte har'a ontee callisuun akka mana gaddaa taatee jirti. Buufanni doonii ishee inni yeroo hundumaa konkolaattota 1000 simatu har'a immoo qullaasaa fi hojjettoonni hojii dhabanii mootummaan Israa'el immoo abdii kutatee harka kennuuf dirqamee jira. Wanti har'a addunyaa raasee fi dinagdee Israa'el dugda cabse kun dhiphina uumamaa yookaan kirkira lafaa osoo hin taane kirkira siyaasaa fi waraanaa kan namoonni muraasni kophee lafaa uffatan uumanidha. Iccitiin kun yeroo saaxilamu Israa'el ishee teeknooloojii fi meeshaa waraanaa ammayyaawaa qabnaa jettee of toltu akkamitti garee xiqqoo Yaman keessatti biqileen beeffachuu akka dandeesse hubachuun nama dhibuun isaa hin oolu. Garuu duuba gootota kanaa humna guddaa fi sammuu qaraa tokkotu jira, sunis Iraanidha. Mee har'a iccitii kanaa gadi fageenyaan haa qorannu. Akkamitti buufanni galii sheekilii miiliyoona 240 yookaan doolaara miiliyoona 76 waggaatti galchatu
har'a zeerootti gadi bu'uu danda'e kan jedhuun waliin ilaallam. Gabaasni oduu yoodiyoot araanot irraa beem akka mirkaneessutti mootummaan Israa'el buufataa ilaatiin kana boodaam itti ufsiisuu hin dandeenyuum jechuun labsee jira. Kun kufaatii dinagdee qofa osoo hin taane kufaatii mallattoo guddaadha. Duniin takkittiin garaam ilaatti darbuu erga dadhabdee waggaa 2 guutee jira. Sababiin isaa immoo leencota Yemen warraam galaana diimaam cufanidha. Isaan kun eenyuum? Akkamittiin humna Ameerikaa fi Israa'el dura dhaabbachuu danda'an? Gaaffiin kun deebii seena qabeessa qaba. Seenaan leencota Yemen yookaan Hiree Huusiim jedhamanii kun seenaa dhiigaa fi wareegamaam waggoota dheeraaf turedha. Ka'umsi isaanii naannoo gaaraa fi dhagaam Sa'aadaa jedhamuun kan kaabaa Yemenitti argamuuti. Bara 1990 keessa hoogganaan isaanii Huseen Badraddiin Al-Huusiim dhiibbaa Ameerikaa fi Israa'el naannicha irratti geessisan mormuudhaan dhadhannoo sarkaa jedhamuun Ameerikaan abadduum Israa'el habaddu jedhuun qabatee ka'e. Yeroo sanatti mootummaa Yemen kan Ali Abdallaa Saalii fi Saud Arabiyaan isaan balleessuuf waraana jaam irratti banan Huseen Al-Huusiin ni ajjeefame. Garuu dhiigni isaa dhaloota 1000 biqilchee. Wanta nama dinqisiisuun namoonni kun yeroo sanaa qawwee AKM dullomtuu qofa qabatanii tankiiwwan Ameerikaa fi xiyyaarota waraanaa Saud Arabiyaa dura dhaabbatan. Waraanni waggaa 8 oliin opereeshinii bubbee murannoo jedhamuun Saud Arabiyaa fi Imaareetiin irratti banamee isaan balleessuu hin dandeenye. Inumaayyuu Huusiin tankiiwwan Abraams kan Ameerikaan boojii eegalan sana booda Saud Arabiyaa dirqisiisuun nagaanuu kennaam akka jettu taasisan. Garuu iccitii guddaan FM dhugaan lafa jiruun Huusiiwwan har'a qophaa isaanii miti. Isaan qaama warraaqsa Islaamaa yookaan Axis of Resistance duuba isaanii harka dheeraam harka obbolummaa fi harka teeknooloojii jechuunis Iraanitti jira. Huusiin hanga gazaan hin boqonnetti hanga dhiigni Falastiin dhangala'uu dhaabbatutti ilaatiin bultuum duniin takkas hin darbu jedhanii waadaa galan waadaa isaanii eeganii jiru. Kun addunyaa barsiiseeraam. Humna waraanaa guddaa fi maallaqa biiliyoonaan lakkaa'amuu qabaachuun injifannoo miti. Qorannoo fi amantiin yoo jiraate humni xiqqaan humna guddaa jilbeeffachiisuu danda'a. Gabaasni yoodiyoot araanot kun Israa'el harka kennuu ishee kan mirkaneessudha. Hojjettoonni ilaatti hojii kan jiru. Ministeerri maallaqaa fi geejjibaa Israa'el kasaaraa kanaan baachuu hin dandeenyu jedhanii jiru. Baraam 2023 konkolaattota 150 simachaa kan turte ilaatti har'a simbirroon illee irraam hin balaliitu. Egaan kabajamtootaam dhaggeeffattoota keenyaam qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaam kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'am. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Gaxumraatti waan nu faana turtaniif galatoomaam.